Hayyaatti cina osoo maal gootu guyyaa idaati nuccuu nama hatte. Hiriyoonni kiyya hundinuu huccuu idaa bitatanii jiranii bara ana qofaatu huccuu idaan qabne. Xiqqoo booda poolisuma qabdeet maasna fidduun argite. Anuu hajaartii qamaatu fuudhee lubbuutiin yaa'u ibsu. Barsiisaatu gatii xaa barbaaddee fiddu malee hin dhufinnaan jee hangammaa salumaan barbaadu jira bara. Hin barbaadu ani darafaa yoo amma naa bitti malee qamaatee mirqaante wajjin halkan mirqaan cabsitti bula. Eegas abbaan huccuu afaan Amaaraatiin qoc bal'aan Islaamaaliifin hin feene jiruu qaalootataan ilma suudii naadeemu argachuun barbadaas gatiin xaasuni eessuma jirti hanga ammaa barbaadu jirti. Afaan Amaaraatiin qoc bal'aan jee barra ansanuu afaan Amaaraa biraa xaaliyaan jirti akkumaan itti dhaqee fiduu dhabeetiin barumsumaa ofirraa dhiise. Hayyaatti cina osoo maal gootu guyyaa idaati nuccuu nama hatte. Bahee nagaan jiruu Itoophiyaa takkatti qaaloochitanaa to'attuu na fakkeessi malee rakkinaa nuccuu namaa haatuuf hin qabu. Akkamitti jiruun qaaloochiattus fakkeeste? Jaartiin huccuu idaa itteera dararraan hin bar qarshii 500 fuudhee huccuu idaatiin bitaaf jee magaalaa dhaqe. Achi boodoo dhaqeetiin huccuu isiif taatu as naaf guuru ajeeni feestaala walitti qabadhee bar. Teetunis baasa bar achi boodoo yeroon huccuu guurradhee maallaqaan kafala jedhee qarshii 500 gurbaatticha laadhu gurbaan caljeetu mana laale bar. Eegas boodoo eegas abbaan huccuu afaan Amaaraatiin qoc bal'aan jee barra ansanuu afaan Amaaraan beeku. Gattaa isin jechuu isaati bar ati hoogateese. Huccuutu sirraa hafee huccuun itti siif dabala waan naan jeeseetiin achi galee gattaa'ee bar tolfadhee. Achiin booda hoo maaltu ta'e? Xiqqoo booda poolisuma qabdeet maasna fidduun argite. Maal balleessitee akka qabanii as fidan hin gaafanne? Gaafannaan akki naan jaan gurbaan kun qarshii 500 qabatee huccuu 5,000 fudhate. Fuudhaati naa hidhaadhaa nuun jee gurbaan abbaan mana huccuu qabu kun anaatu ija booda iyyata itti banata. Usatticha balaa ati jiruu qaalootti tanaan qarshii 500 qabattee eenyu saamuuf magaalaa baate? Awoo aame mee naafi migaa waa'ee jaartii tee taqamaatu san anis amma takka taqamaatuun harkadhe. Anuu jaartii qamaatu fuudhee lubbuutiin yaa'u ibsu daadheetiin jira. Ati maaliif jaartii qamaatu barbaadda? Jaartii fuutee bultis seente malee ati wahii qawwee fudhattee dirree lolaa dhaqxee hiyyi lubbuutiif sodaata. Anaa guyyaa guyyaan waan dhiiganaaf deebisu hin arkanneetu jaartii qamaatee mirqaante wajjin halkan mirqaan cabsitti bulaa akkamittiin lubbuuti hin sodaanne. Baga firraa gartee dura if sodaatte namni mirqaan cabsi godhee rafa lubbuun abbaan hin eene amatan eene jaanimi baguma firraa garte bagee lubbuuti sodaatte sodaachuu qabda. Gabbaatee hiriyoota keebira maan dhaynee guyyaa idaatiin mana keessa ol garagaltee naaf teessa. Hiriyoonni kiyya hundinuu huccuu idaa bitatanii jiranii bara ana qofaatu huccuu idaan qabne akkamittiin bira dhaqa. Duuba kun rakkoo maalii qabaate huccuu idaa dhabde malee wahii namummaa dhabdee miti. Nama ta'uun qofti kamaal qaba yoo akka namaatti huccuu idaan bitanne. Abshir ji'ati idaa rafaatiin huccuu siif bita jalaa gubbatteeti qalbiin irraan cabin. Hin barbaadu ani idaa rafaa yoo amma naa bitti malee. Santaatuwanis fuuluma keetu harkuun barbaadu fuula kiyya dura adeemuu dandeessa kaate. Arraan boodaatis jaannan gartuu nan barbaadeen ilma kiyya jettee sirraa hin deemaani. Eessa deemta? Karaa suudiitti sirraa deemaga. Hin turin ida fi deemiga. Eddaan akkaanan sirraa deemuu barbaadda baabaa. Islaamaaliifin hin feene jiruu qaalootataan ilma suudii naadeemu argachuun barbadaasa. Atiin kun maaliif barumsa dhiistee karaa gubbaa deddeemtasa? Hin dhiifne bar barsiisaatu waan san fiddu malee hin dhufinnaan jee anis waanuma saniin barbaadu jira. Baatii meeqa guutuu maaluma barbaadaaf barumsa dhiiste? Barsiisaatu gatii xaa barbaaddee fiddu malee hin dhufinnaan jee hangammaa salumaan barbaadu jira bar. Gatiin xaa suni eessuma jirti hangammaa barbaadu jirti. Gatiin xaa xaaliyaan jirti akkumaan itti dhaqee fiduu dhabeetiin barumsumaa ofirraa dhiise bar. No.